Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaar kafuune video kiyya kana share godhaati qaama dhimmi kun laallatu biraan naaf gahan dhaamsa kooti ani immoo mootummaa keenya Dr. Abiy Ahmediifan dhaamsa qaba. Shamarranii waan hunda keenya shamarranii waan hunda jechuudha bakka walumaa galatti ammoo gaachana biyyaati gaachana Itoophiyaati shamarran gaachana biyyaati maaliif jedhe malkii dhibba baasteetii biyya Arabaa keessa waa meeqa sabbartee teesseetii biyyaaf dhaabbatti Itoophiyaaf dhaabbatti lammiisiitiif dhaabbatti maatiif dhaabbatti miskiinaaf dhaabbatti rakkataaf dhaabbatti gootittiidha gaachana kanaafu gaachana biyyaati sanatu iyyuu har'aa Saudi Arabiyaa keessatti sababa takka malee jechuudha shamarran keenya ajjeefamaa jiran reebamaa jiran cafacafamaa roo jechuudha gudeedamaa jiran sababa takka malee osoo mootummaa si fakkaatu qabdu biyaan sun kaan warra lubbuun hafan kan biyyatti nuuf galchi please osoo shamarran keenya biyyatti kabajne biyyatti kabajaa laannee fi har'a biyyi biraa shamarran keenyatti hin taphattu. Isa biyya arganii biyya keenya keessatti shamarran daffaramtu biyya keenya keessatti kan isiin gudeedamtee reebamtee akka xibbaa xibbee xallazantu sana arganiitiyyi biyyi biraa har'a shamarran keenya miskiintitti hojiidhaaf gabbaate akkas godhu jechuudha. Ajjeesu cafacafu qalaa jiran shamarran keenya mirga dhabde biyyattillee biyya alaattillee biyaan sun kan biyya sii wayyaaf warra lubbuunaaf biyyatti nuuf galchi warra lubbuunaaf biyyatti nuuf galchi shamarran gaachana biyyaati intiqaata demmo asi wanni irratti miidiyaa irratti kan si faarsu abbichuu koo jedhee si faarsitu shamarran persentii 85 kan si faarsa ooltee bultu shamarran kabajaa siif qabu jechuudha agarte kanaafu kabajaa qabaadhuuf jaalala qabaadhuuti biyyatti galchi kun dhaamsa kooti video kiyya kana share godhaa hundi keessanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Obboleessa keenya dhugaa kee jettee galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu obboloota koo nagaa kootii galata waaqayyo isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi obboleessi keenya kuni sagalee nuu ta'ee jira. Galatoomii jechuun hin barbaada. Wanti inni jedhe kun immoo irraa barumsa hin argattu jedheetanan. Dhugaa isaa jedhe dubartii jechuun gaachana biyyaati. Dubartii jechuun waa hundaa. Dubartii jechuun haadha manaati. Dubartii jechuun haadha. Dubartii jechuun obboleettii sii taate jechuudha. Kanaaf akkuma inni jedhe sanii nuti dubartoonni silaa nuti akka biyyoota biraatitti dubartiin biyyaa baatee hojjettee biyya ormaa deemtee hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Akka biyya gurguddaatti kanneen ta'e. Dhiirumatu hojjetee deemee biyya garuu akkuma inni jedhe waan dubartii keenya biyyatti kabajaa hin qabne biyya ormaa keessatti illee kabajaa dhabne dhugaa waaqaa jechuun akkuma inni jedhu dubartii jechuun silaa kabajaa qabdi dubartiin mana ofiitiin baatu nuti mana keenya baanetti mana ormaatti dararamaa jirra jechuudha akkuma inni jedhe sanii. Kanaaf obboleewwan kooyi akkuma isin jedhe hundumti keessaniyyuu immoo sagalee walii ta'uu hin dhaabinaahi. Ani ammas wanta isinii dhaamu keessaa ijoolleen alaabaa asiitii fi akkasuma immoo mootummaa Saawudiitii fi alaabaa Saawudii garagalchitanii ol garagalchitanii kuni wanta isinirraa eegamne dogongora guddaadhas itti jabeessitu malee irraa hin qoorsitan. Kana dhaamsa kooti kun kan isinii godhu. Garuu sagalee ta'aafi jenne malee wanti mootummaa fi mootummaan wanta nu godhan qabu nuti mootummaa Saawudii wanta nu godhan qabu nu danda'e malee wanta nu godhan qabu jechuudha. Walumaa galatti mootummaa Saawudii homaa nu hin goone nu danda'ee nu hammatee jiraachaa jira jechuudha. Nu danda'ee jechuudha. Ijoollee waraqaa hin qabne hedduutu as keessa jira biyya kana keessa hammatee jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf isaarraa goraajisanii jechuu barbaada sumaanii kan waan godhe baasii biyya keenyaati akkasuma immoo
warra biiroo irraa nu fideetu biyya kana keessatti akka rakkannu taatise. Maaliif namni gaafa rakkattee gaafa fakkeenyaaf nuti gaafa rakkannee gaafa biirootti bilbilannu bilbilli suni nu bilbilan sun ngalaa kaasanii maal rakkattanii maaltu sin ta'e jedhaniiti madaamitti doonuu bilbilan ta'e madaami nu dararuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf madaamidha malee wanni nu dararee madaami fi biiroo keenya malee balleessaa kan qabu ammallee madaamni balleessaa hin qabdu sanitti hima. Kan balleessaa qabu biiroo keenya jechuudha. Biiroo keenyatu akka barbaadde godhi akka barbaadde shi godhi jedhee birriitti nu gurguratee raawwate san yolaa jedhee bilbila nu laa kaasu jedhee ijoolleen keenya rakkachaa jiru malee wanti warri namni asii waan nu godhin qabu jechuudha. Madaamin kalas birrii shiitti akka barbaadde as harkartee bulchuun birrii shiitti jechuudha. Osoo immoo seera nu kabachiisanii tuquun qabdanii waan balleessite yoo ta'e sinii qayyarraa tuquun qabdu yoo manni kun ta'uu baate dirqama manni akka nuti seeratti akka nu beeknu akka nu dhufnatti yeroo sadi qayyarachuu hin dandeessu jedhanii nu fidannu jechuudha. Yeroo dhufu yeroo sadi qayyarachuu hin dandeecha manni tokko yoo ta'u baate manni lammataa si baanu sadaffaa irratti dhubatte gara biyyaa galte malee saniin ala si qayyaruu jechuudha. Garuu akka ammaatitti biiroodha rakkina guddaa kana ijoolleerraan gahaa jiru malee mootummaa asiitii miti kanaaf mootummaa asiitirraa gadi bu'aasanii jechuu barbaadu dhumaa galatti dhaamsi kiyya. Dhugaa rabbii isin jedha dhaamsa kiyya kana isinii dabarsa. Mootummaa asiitirraa bu'aa mootummaan asii wanti nu godhe hin qabu nuti nu danda'e malee nu hammate malee nu hammateetu ijoollee keenya as keessatti hammatee taa'e malee nu gargaare malee wanni nu godhe hin qabu. Kan waa nu godhe kan akka nuti tumamnu nu godhe kan akka nuti dararamnu nu godhe biiroo Itoophiyaati imbaazii Itoophiyaati. Nu dubbachuu didee gaafa nuti achi birrii nurraa cafacafanii biyya kana nu fidanii birrii nurraa nyaatanii lakkoofsa nu kennanii shurraabii nu xuffisanii nu fidanii akka nama gargaaruti. Gaafas geenyallee birriitti nu gurguratan gisee lama nurraa nyaatan jechuudha. Dhaggeeffadha. Isaan kan nu baleesse malee warri namni asii namni tokko waan nu godhan jiru jechuudha. Magatu ijoollee teenya waan namni asii waan nu godhan jiru. Akkuma namni darar dandeessi kaaduu mootummaan wannaan keenya nu dubbate baasin keenya nu dubbate maaf akkana gootan jedhee biiroon keenya nu dubbate bakka sodaatu isaanillee jechuudha. Maaliif seeratu jira waan ta'e garuu akka seerri hin jirreetti immoo nu tumamaa akka uleetiin jechuudha. Ilmi namaa hin tumamu bara. Ilmi namaa hin tumamu. Harree nu hin tumamtu sa'aatii kanatti harree nu mirga qabdu immoo nu harreellee hanqadde ijoolleen teenya jechuudha. Harruma harree hanqanne akka harreetti tumamaa deeman jechuudha. Maaliif boo kan na tumaniif abbaan nu dhalcheeyyuu hin tumne bara. Dhugaa isin hin jedhanullee abboomti nu dhalchee hin tumne kan isaan nu tumanaafu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu ijoolleen keenya wanna singorsu mootummaa irraa gadi bu'aa bidda nutti qabsiisinaati. Sagalee ta'uu dirqama keenya maaliif sagaleen ta'an nu ta'ani maaliif ijoollee as keessa rakkachaa jiranii akka nurraa cufamu bakka sagalee ta'uun akka nurraa cufamu garuu garagalchi ta'ii garagalchuun never kana kuni waan dogongoraati sirriitti cimsaa deemtu jechuudha. Kanaaf asumaan dhaamsa kooti. Kanaaf obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu sagalee ta'aayyuu ijoollee Saawud Arabiyaa jirru hundumaafuyyuu sagalee nu ta'aa akka biyya keessatti galu kalaas biyyuma odoon hunduma keenya nu galchanii bakka akkanatti toluu yesla rabbi dhugaa waaqaa jechuudha hundumti keenya jechuudha. Ani mana dararamaa osoo hin taane bakka jireenya akkasitti osoo mootummaa muti biyya hundaan guurratee nu galchate biyya keenyatti osoo hojjenne hin jijjiiramne jireenya addunyaa xiqqoof jennee garuu biyya ormaatti dararamaa jira. Na akkasii hin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf wanta akkasii wanta hojjetinaa sagalee ta'a malee jechuudha. Kanaaf akkasii sin jedha obboleessa keenya eebbifamatis waaqayyo isaa eebbisu galatoomis sin jedha biroo akka keessanii kun osoo akkasii jijjiiraate akkasitti namaa dubbata kun ilmi namaa jechuudha kan beeku kan sammuu qabu warri barate warri biyya gurguddaa keessa jiru laa agarte warra hoolaa jala taa'etu hoolaa haasaa malee akkasii kun dhugaa waaqaa.